Hello Doftoota Amaltii Skill Media akkasuma barattoonni na hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan koo sinaa ga'u. Barnoota keenya har'aa keessatti gaa fiiziksii kutaa salgaffaa chapter 4 yookiin immoo unit 4 paartii 1dha kan nuti wal wajjiniin ilaallu. Egaan turee waan deebi'uuf akkasuma hojiidhaan biizii waan ta'uuf egaa isa darbee hundumaaf dhiifama isiniin jecha. Yeroon gaaffii argadhetti gaa akkasuma barnoota keessan isin hordofsiisaa walumaa galatti amma chapter 4 boqonnaa 4 paartii 1 irraa eegallee itti fufna jechuudha gaa unit 4 jalatti kan nuti wal wajjiniin ilaallu force work energy and power kan jedhudha. Chapter kana jalatti akka mata dureetti kan taa'e Azalatti gaa maalummaa forcii akkasuma workii energy fi poweriin maal akka ta'an tokko isaaniitiin detailii kan wal wajjiniin ilaalluu fi akkasuma immoo hojii gilgaalota chapterii dhumaarra jiran kan wal wajjiniin hojjennu ta'a. Gamanumaan egaa subscribe like gochuudhaan Multi Skill Media akka jajjabeessitan egaa ergaa kooti. Egaan dhuma chapterii kanaatti kan isin beekuu qabdan as jala kaa'amee jira. At the end of this unit you should be able to understand the different types of forces. Egaa asitti maa'inni understand the different types of force kan jedhu kun gosoota humna garaagaraa jiran sirriitti maal gochuu qabdu hubachuu qabdu jechuudha. Understand the different types of forces. Humnoota yookiin forcii jiran maal fa'aa akka ta'an sirriitti hubachuu danda'uu qabdu. Practically measure forces and differentiate between mass and weight. Akkasuma gaa practicallyidhaan garaagarummaa humna yookiin maasii fi weightii yookiin ulfaatina gidduu jiru adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Maasiin yookiin maasiin maal akka ta'e, weightiin maal akka ta'e, ulfaatinaa fi humna garaagarummaa isaan gidduu jiru gaa sirriitti understand gootanii hubattu. Explain Newton's laws. Egaa seera Newton's law yookiin immoo seerota sochii sadan sana gaa konseptii isaanii understand goonee hubanna. Noun about work and energy. Akkasuma workiin yookiin hojii maal akka ta'e, energy yookiin anniisaan maal akka ta'e sirriitti understand akka gootan hubanna. Relate work and power. Walitti dhufeenya humnaa fi powerii gidduu jirullee walitti dhufeenya workii yookiin hojiidhaa fi dalagaa jechuudha. Work jechuun dalagaadha. Power jechuun immoo aangoodha. Walitti dhufeenyi workii fi powerii gidduu jiru yookiin immoo dalagaadhaa fi powerii yookiin immoo aangoo gidduu jiru maal akka ta'e sirriitti understand gootanii explain gochuu danda'uu qabdu jechuudha. The concept of force jechuun icciitiin humnaa yookiin immoo force jechuun maal akka ta'e 4.1 jalatti ilaalla jechuudha. Yookiin immoo concept of force backgrounding force yookiin immoo humna akkamitti hiikna yookiin immoo force jechuun maal akka ta'e ilaalla. Force can cause stationary object to start moving or moving object to accelerate. Kana jechuun humni wanti tokko akka inni sochii jalqabuu fi akkasuma immoo sochii isaa akka inni ariifachiisuuf dhiibbaa gochuu danda'a jedha. Force can cause stationary object. Stationary jechuun objectii bakka dhaabbatu tokko start moving sochii jalqabsiisuu danda'a. Akkasuma immoo moving object wanta deemaa jiru tokko immoo accelerate yookiin immoo saffisa isaa dabalchiisuu danda'a jechuudha. So you next force to stretch or compress spring. You exert force to stretch or compress spring, to throw or kick a ball, to pick your books from table, to fetch water from river. Kana jechuun egaa fakkeenyaaf springii yookiin immoo wantoota laxxaxamu yookiin harkifamu yeroo harkisnu adda adda yaa'a yeroo walitti dhiibnu immoo compress ta'a. Akkasuma yeroo kubbaa dhiibnu yeroo kitaaba ol fuunu yeroo teebilii sochoosnu yeroo bishaan waraabnu isaan kun hundi isaaniiyyuu maal argisiisu jechuudha. Humna keenyaan akka ta'e yookiin immoo
ga'ee forcein taphachaa jiru argisiisu jechuudha. Again, in the case of mechanics, force is push or pull exerted on a body that changes the state of motion of the body. Akkaataa hiikaa mekaaniksiitti jechuudha. Sirna yookiin immoo saayinsii mekaaniksiitiin force jechuun wanta tokko dhiibuu yookiin harkisuu jechuudha. Force is push or pull exerted on a body. Wanta tokko irratti yookiin dhiibbaa yookiin immoo harkifama taasisee sochii waan tokko kan uumu forceidha jechuudha. Okay? Push dhiibuu, pull harkisuu, akkasuma qaama tokko irratti gaafa nuti wantoota tokko kan taasisnu maaltu ta'a? It will be motion appeared. Qaama sana irratti maaltu uumama? Sochiitu uumama jechuudha. Kana jechuun that means force can change the velocity of the body or cause deformation by changing the shape of the size. Kana jechuun the force can change the velocity of the body. Humni sochii wanta tokko jijjiiruu danda'a. Akkasuma immoo deformation by changing the size and the shape of the object. Qaama wanta tokko dhommoksuudhaan yookiin immoo jijjiiruudhaan cabsuudhaan maal gochuu danda'a? Shape objectii tokko jijjiiruu kan danda'u forceidha jechuudha. The push or pull on an object can vary considerably in either magnitude or direction. Akkasuma gaa yeroo waan tokko push goonu yookiin yeroo pull goonu karaa lama yookiin immoo wantoota lama of keessaa qabaachuu danda'a. Tokko magnitude yookiin hamma isaati, lammanni isaa immoo direction yookiin kallattii isaati jechuudha. Kana jechuun because of a force determined by both magnitude and the direction, it is a vector quantity. Kanaaf forcein egaa maaliin determined yookiin immoo beekama? Hammas qaba, kallattiis qaba waan ta'eef it is vector quantity. Vector quantity egaa kallattii warra qaban safartamuu fiiziksii warra kallattii qabanii fi hin qabne chapter I think chapter 2 tti ilaallee ture. Amma asitti egaa forcein it have magnitude and also direction. So this is vector quantity. Safartamoo kalqabeedha jechuudha. Force like other vectors akkuma kalqabee warra kaanii forcein maaliin bakka bu'a jechuudha. Xiyya mataa isaa gubbaa irratti yookiin immoo capital F barreessine gubbaa isaa irratti maal keenya jechuudha? Kallattii xiyyaa yookiin immoo bold capital letteriidhaan kan barreessinu yoo ta'e kun maal bakka bu'a? Force bakka bu'a jechuudha. Force bakka bu'a jechuudha. Examples of force include friction force, normal force and force of gravity. Friction force is normal force is akkasuma gravitational force isaan kun example force jechuudha. Okay. Force it can be divided in two types, contact or non-contact force. Humna tuqaatiidhaan ta'uu fi humna osoo waliin tuqiin ta'u tokko jennee bakka lamatti qoonnaa. Fakkeenyaaf humni otoo hin tuqiin sochii uumuu danda'u jira. Humni immoo tuqee immoo objektii tokko tuqee touch godhee sochii uumuu danda'u jira jechuudha. Forces that involve physical contact between objects are called contact forces. Kana jechuun humni qaama tokko tuqee sochii uumu yookiin immoo objektii sana irratti dhiibbaa geessisu humna tuqaatii jenna jechuudha. Humna tuqaatii or contact force jenna jechuudha. And the contact force are the easiest to understand and include simple push and pull experienced daily in the people's life. Kana jechuun maal jechuu seetanii contact forcein yookiin humni tuqaatiidhaan ta'u kuni baay'ee salphaa isa ta'ee fi kanneen akka tuquudhaan yookiin harkisuun dhiibuudhaan jireenya isaa keessatti namni geggeessaa oolu maalidha? Contact forceidha jechuudha. Applied force, for example, when we see the applied force, normal force and the friction force, spring force, those all are the types of contact force. Argitanii yeroo waan tokko harkistan, yeroo dhiibdan, yeroo ol fuutan, yeroo kaastan, yeroo walirra harkistan, friction force, spring force isaan kun hundinuu the type of contact forceidha jechuudha. Argitanii humnoota tuqaatii jennaanii jechuudha. Okay,
When we come to under the non-contact force that do not involve physical contact between objects. Qaamni kamiyyuu osoo wal hin tuqin humni uumamu non-contact force jenna jechuudha. Argitanii osoo wal hin tuqin tuqaatiin osoo hin uumamin yeroo sochiin tokko objectii tokko irratti uumamu this is non-contact force jenna jechuudha. You may have already experienced that when you bring a piece of iron close to the magnet but without touching it. Amma fakkeenyaaf magnetic force yoo fudhattan sibiila magnetic ta'e tokko cittuu sibiilaa yookiin immoo ayiranii tokkotti gaafa dhiyaatu maal ta'a ofitti harkisaa jechuudha. Osoodhuma hin tuqin maal godha ofitti harkisaa jechuudha. Inni kun example of non-contact force jechuudha. Non-contact force magnetic force yoo fudhanne non-contact force jechuudha. Kan biraa immoo gravitational force jechuudha. Dhagaa tokko ol fuutanii gara samiitti yoo ol darbattan maal ta'a deebi'ee gadi harkifama jechuudha. Again, gravitational force it is an example of non-contacting force jechuudha. Kanaaf isaan kun gosoota non-contacting force jechuudha. May look those images. Imeejota kana ilaaltan amma fakkeenyaaf namichi kun konkolaataa kana maal gochaa jira? Push gochaa jira, hin dhiibaa. Inni kun immoo gaarii maal godhaa? Pull. Gaariin kun yookiin immoo fardi kun gaarii kana harkisti. Those are an example of contact force jechuudha. Contact force. Gara gadi kanatti immoo yoo ilaaltan gravitational force yeroo mukarraa biqiltuurraa yeroo firiin isaanii harca'u akkasuma yeroo sibiilli magneetizimii ta'e tokko bismaara yookiin immoo sibiila ayiranii ofitti harkisu those are non-contact force jenneetu waamna jechuudha. Okay. Let us consider this the key concept as jalatti gaa force jalatti key concept hin jirtu maalidha seetanii the contact force involve physical contact between two bodies and the non-contact force do not involve any contact. Argitanii contact force kan jennu wal tuqaatiin qaamolee lama gidduutti yeroo uumamudha. Non-contact force jechuun does not involve physical contact. Sirumayyuu wal tuqaatiin qaamolee lama gidduutti osoo hin uumamin humni jiru tokko non-contact force dha jennaani jechuudha. Okay, key concept force is a vector quantity and it is represented by capital F which have the arrow on it is hit or simply as a bold capital F. Argitanii kana jechuun force nagaa maal jenneerra it is qaamolee safartamoo kallattii kan qabu akkasuma immoo capital F mallattoo xiyyaa gubbaa isaarra jiruun kan bakka bu'u yookiin immoo capital F bold ta'e yookiin gurraacheffamee barreeffameen kan bakka bu'u ta'uusaa hubannaa jechuudha. Okay. Measuring force jedha fakkeenyaaf tuulonni yookiin immoo instrumentoota asirratti argaa jirtan kun weightii yookiin ulfaatina wantoota tokkooti kan isaan safaranii jiranii kiloogiraamiidha jechuudha. Weight is the magnitude of gravitational force acting on a body and it is also measured in Newton. Weight jechuun egaa maanni ulfaatinadha. Magnitude of gravitational force jechuudha. Gravitational force yeroo hundumaa asii gadeedha kan inni harkisu. Kanaafiyyuu force itti lakkoofna jechuudha. Gravitational force it is downward dha direction insa but its magnitude is weight. Magnitude insa weight jennaani haa ta'u malee unit insa unit force itiin the same dha jechuudha. The same dha jechuudha. Okay, so always the gravitational force direction is ward yookiin immoo downward dha jechuudha. Gara lafaatti asii gadeedha jechuudha kan inni harkisu. Egaan let us come to the Newton's law itti dhufaa jirra jechuudha. Seerota sochii warra jedhamanitti dhufaa jirra. Seerota sochii warra jedhaman the Newton's first law
kan jedhaman jiru first law, second law, third law. Isaan kun seerota sochii sadanidha. First law, second law, third law. The first law of motion kan nuti jennu Newton's first law of motion is sometimes called the law of inertia. The law of seera inertia jedhamee kan beekamu seera sochii tokkoffaadha jechuudha. Newton's first law seera sochii Newton inni jalqabaa inni tokkoffaan sun yeroo tokko maal jennee waamna? The law of inertia jennee kan waamnu seera sochii Newton tokkoffaadha jechuudha. It states that maal jedha jechuudha. Seerri kun maal jedha seetan? It states that kan inni jedhu a body continues to be in its state of rest or uniform motion in straight line unless it is acted on by unbalanced force. Kana jechuun maal jechuudha seetan? Qaamni tokko taa'ee yoo jiraate bakkuma taa'e sana maal ta'a? Itti fufa. Qaamni sochii irra jiru tokko immoo sochii irra jira yoo ta'e sochii isaa maal godha? Itti fufa. Yoo maal ta'e malee humni isa caalu irratti appilaayi hin taane taanaan wanti taa'aa jiru tokko taa'eetuma itti fufa. Wanti deemaa jiru immoo sochii geggeessuu itti fufaa jedha. Kanaaf fakkeenyaaf kitaaba tokko fuutanii teebiliirra yoo keessan hamma isin dhaqxanii achi hin kaasnetti maal ta'a? Achuma taa'ee turaa jechuudha. Kanaaf unbalanced force yookiin humni isa caalu tokko hamma irratti appilaayi hin taanetti qaamni deemaa jiraate deemmitii isaa ittuma fufa. Qaamni taa'aa jiraates taa'umsa isaa ittuma fufaa jechuudha. Okay, this is the concept of first law jechuudha. Newton's first law of motion explains how inertia affects moving and non-moving object. Kana jechuun maal jechuudha? Seerri inertia akkamitti qaama taa'aa jiru tokko fi yookiin immoo qaama deemaa jiru tokko irratti dhiibbaa geggeessuu akka inni danda'u sirriitti lafa kaa'aa jechuudha. So, inertia is a property of matter by which it continues in its existing state or rest or uniform motion in straight line unless that state is changed by external force. Kana jechuun isuma dura haasofnedha jechuudha. Inertiaan amala qaamni tokko bakkuma taa'u itti fufu yookiin immoo qaamni sochii geggeessaa jiru tokko itti fufu yoo qaamni alarraa irratti appilaayi hin taane external forcein alaa irratti hin dhumne yoo ta'e qaamni deemaa jiru deemicha isaa ittuma fufa, qaamni taa'aa jirus taa'umsa isaa ittuma fufa jedha jechuudha. In other words, inertia is the tendency of an object to resist any attempts to change its velocity. Kanaaf egaa seera inertia keessatti egaa external forcein yeroo appilaayi itti ta'u wanti taa'u sun akkuma taa'u barbaada, wanti deemicha irra jiru sun immoo deemicha barbaada. Kun egaa seera inertia jalatti jechuudha kan inni qabamu. So when we see the basic concept of the first law, Newton's first law, an object rest jechuun waan taa'u tokko jechuudha. An object at rest remains at rest as long as no net force acts on it. Kana jechuun wanti taa'ee jiru tokko qaamni alarraa irratti appilaayi hin taane taanaan taa'umsa isaa maal godha? Itti fufaa jedha jechuudha. Okay. An object moving with continuous velocity. Qaamni deemaa jiru tokko saffisa itti fufaadhaan deemaa kan jiru tokko saffisuma sanaan itti fufa yoo maal ta'uu dhaabaate yoo net forcein yookiin immoo humni isa caalu tokko alarraa yoo irratti appilaayi ta'uu baate hin dhaabatu jechuudha. Kanaafiyyuu mass is a measure of inertia. Maasiin maal safara jechuudha? Inertia wantoota tokko safaraa jechuudha. Okay. Mass is a measure of the resistance of an object to change in its state of motion. Mass is a measure of resistance of an object to change its state of motion. Kana jechuun maasiin yookiin hammi wanta tokko hammi maasiin wanta tokko wanti taa'aa jiru tokko akka taa'u itti fufsiisa yookiin immoo humni alarraa appilaayi itti yoo ta'e akka inni hin fuudhamne godha jechuudha. Fakkeenyaaf
fakkeenyaaf xaafii kuntaala tokko ol hin fuudha yoo jettan maal ta'a isin dadhabsiisa gadi isin harkisaa jechuudha. Sun maasiin sun maal gochaa jira jechuudha resist gochaa jira jechuudha. Haa xiqqaatu malee maasiinsa haa xiqqaatu malee everything have its mass and that mass resist an external objects applied on it. Kanaafiyyuu hammi isaa haa xiqqaatu iyyuu malee hundiyyuu maasii isa irraa resist godhu qaba jechuudha. However, weight is the magnitude of gravitational force. Haa ta'u malee weightiin yookiin ulfaatinni magnitude of gravitational force jenneerraa and can change from one place to another. Maasiin dhaabbataadha. Maasiin wanta tokko bakka yoo jijjiireyyuu maasiinsa dhaabbataadha. Weightiinsaa garuu maalidha? Change ta'a jechuudha. Weightiin yookiin ulfaatinni waan tokko dhaabbataa miti jechuudha. Weightiin maal irratti hundaa'a? Heightii wanta sanaa irratti hundaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhagaa tokko asii ol yoo darbattan hamma dhufee lafa ga'utti saffisni isaa jijjiiramaadha. Akkasuma saffisni isaa ni jijjiirama. Heightiin isaas jijjiiramaa waan ta'uuf gravitational isaa yookiin immoo weightiin isaa jijjiiramaadha jechuudha. Jijjiiramaadha jechuudha. Okay. Newton's second law of motion. Seera sochii Newton inni lammaffaanii itti dhufnee jirra jechuudha. Seera sochii Newton isa lammaffaa sirriitti na hubadhaa. Akkas fakkeenya kanarraa kaa'ame. When you exert some horizontal force on the block, it moves with some acceleration. Yoo humna ta'e tokko booksii yookiin bilookii taa'ee jiru tokkotti gaafa ati dhiibdu yookiin gaafa humna irratti apply gootu maal ta'a? Amma ta'een socho'aa jedha. If you apply that force twice great, yoo humna sana immoo double goote, humna sana double goote yoo irratti apply goote immoo maal ta'a? Apply twice. Humna sana double gaafa goonu accelerationin isaa maal ta'a? Double ta'a jechuudha. Okay? Ariitiin isaa double ta'a. If you increase applied force triple, gisee sadi ammas isa duraa harka sadi yoo nuti apply goone maal ta'a? Ammas accelerationin isaa dabalaa jechuudha. Ni dabala. Asirraa maal hubanna seetan? From such observation, we conclude that the acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it. Kanarraa maal hubanna? Ariitiin wanta tokko directly maalii walitti dhufa jechuudha? Forceidhaan walitti dhufa. Directly proportional jechuun yoo humni dabale ariitiinis ni dabala jechuudha. Directly proportional. Yoo humni qannase accelerationin ni qannasa jechuudha. This is the second Newton's law jechuudha gabaabumatti. Hammuma ati apply itti goote accelerationin isaas dabala. Hammuma ati humna sana qannaste yookiin hir'iste accelerationin isaa hir'ata jechuudha. So Newton's second law of motion states that acceleration of a body is directly proportional. Directly jechuudha. Indirectly yoo ta'u jedhe humni dabale taanaan accelerationin hin qannasaa jechuudha. Direct waan jedheef humni dabale taanaan accelerationinis ni dabala jechuudha. Okay, kana fakkaata. Akkasuma figariin asirratti sin argitanis kanuma ibsuudhaafi mathematicallyidhaan yookiin immoo bifa calculationiitiin yoo ibsine force is equal to mass times acceleration jechuudha. Kana jechuun forcein maasii baay'isu acceleration jechuudha. Kana jechuun if acceleration is increase, the force also increase jechuudha. Where F is the force, F jechuun forceidha, mass jechuun M jechuun maasiidha, A jechuun immoo accelerationidha jechuudha. Okay? Acceleration is force is vector quantity jechuudha. From the above equations, you can see that the unit of force newtons can be expressed in terms of unit of mass, length, and the time. Ega waa'ee derived unit ilaalle turre newtoniin gamaalin bakka bu'aa kilogram meter per second square newtoniidhaan tokkodha jechuudha. Kanan dagatina. We can derive the force or the unit of force from mass, length, and the time. Agitani mass irraa maaltu fudhame? Kilograamatu fudhame. Length irraa maaltu fudhame? M tu fudhame or metriidha. Time irraa immoo
S yookiin secondiidha. This is kilogram meter per second square is the same is Newton. The same with Newton. So N is defined as the unit of force. Okay. At this stage, you may be able to guess the gravitational force acting on objects by applying Newton's second law. However, here acceleration is the acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity is denoted by g and has constant value. Kana jechuun egaa fakkeenyaaf gravitational force yoo fudhattan humna harkisa dacheeti jechuudha. Humni harkisa dachee maal qabaata jechuudha. Innis acceleration qabaata. Haa ta'u malee accelerationin humna harkisa dacheetiin uumamu sun maal jennaani? Gravitational gravity acceleration due to gravity jennaani jiidhaan bakka buuna baaluun isaas egaa konstaantiidha jenneetu sarfeesii dachee kanarratti konstaantiidha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo barumsaan ol siqaa deemtan accelerationin ammuma leveliin yookiin immoo heightiin ol siqaa deemu gravityin yookiin immoo harkisni dachee akka inni hir'ataa deemu inni hubattu booddee hammaaf garuu the gravitational acceleration is 9.8 meter per second square dha jechuudha. Kun maalidha? Ariitii dacheen wantoota gara isheetti ittiin harkistudha jechuudha. Hence haa ta'u iyyuu malee on the surface of the earth and it is directed to kunigaa dachee surface ishee irratti yookiin dhaqna dachee irratti jechuudha. Hence applying Newton's second law, the magnitude of gravitational force can be derived or we can formulate look like this. Fg is equal to mg dha jechuudha. Kun Fg gravitational force dha. M maasii wanta tokkooti. G immoo gravitational acceleration dha jechuudha. Okay, this force is direct towards at the center of the earth. Yeroo hundumaa gravitational force gara centerii dacheetti jechuudha kan inni alaamu yookiin immoo yeroo hundumaa wanta tokko yoo asii ol darbattan garuma dacheetti waan deebi'uuf always it is directed to the center of the earth. Fg is also called weight. Yeroo tokko gravitational force maal jennee waamna? Weight dha jechuudha. Ela asirratti waan isin shawwadamuu hin qabne the mass is different from weight. Weight jechuun force jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee force maaliiti? Gravitational force yookiin immoo humna dacheen ittiin wantoota gara isheetti ittiin harkistu Fg yookiin immoo we can say that Fg or we can symbol it as W. W is equal to mg dha jechuudha. Mg kun the general formula of gravitational force dha jechuudha. In this case, the key concept is the value of an acceleration due to the gravitation varies with location. Kana asitti hin dagatina. Egaan kana yeroo ol barumsa keessan ol guddisaa deemtan ishiin kun gravitationaliin bakkaa bakkatti akka inni gargar ta'aa deemu heightii irratti hundaa'a jechuudha. Waan ta'eef isa kana level irratti hundaa'uudhaan gargar akka inni ta'u hubachuu qabna jechuudha. For example, the value of G on the surface of the moon is about 1/6 than of that on the surface of the earth. Kana jechuun kan nama fakkeenya moon jechuun maal jechuudha? Baatii yookiin ji'a jechuudha. Ji'arra kan jiru harkisni dachee maal ta'a? Tokkorra ja'a ni hir'ata jechuudha. Isa lafaa kanarra ni hir'ata jechuudha. Kanaaf harkisni dachee iddoo hundumaatti tokko miti jechuudha. Inni lafarra jiruu fi inni pilaaneetota kan biroorra jirullee gariidha jechuudha. Okay, exampleota kana hojjenna. Example 4.1 in akkas jedha. A force of 10 Newton. A force of 10 Newton acts on a block of mass 2 kg resting on a smooth horizontal surface. What is the acceleration of the block? Kana jechuun forcein tokko blockii yookiin immoo waan akka saaxinii horizontal surface wanta surface wal qixxaataa ta'e tokkorra taa'e irratti apply ta'ee jedha yookiin immoo irratti dhiibe yookiin dhiibe jennee fudhanna. Maal saatu? What is acceleration of that block? Blockiin sun
as maaliin accelerate godhe accelerationin isaa yookiin guula jechuudha maaliin guule hammam guule jechuudha okay kanaaf givaniin asirraa nuti qabnu maalidha the given is force is equal to 10 newton mass is equal to 2 kilogram okay then what is required the acceleration is required jechuudha acceleration gaafatamne so solution is the unbalanced force acting on the block is 10 newton from Newton's second law of motion we have that force is equal to mass times acceleration jechuudha force is equal to mass times acceleration asirraa maal qabna maasii qabna force qabna maasii qabna acceleration gaafatamne kanaaf over mass jenne kana jala over mass jenne asitti maasiin hin bada acceleration is equal to force over mass ta'a jechuudha okay kanaaf iyyuu 10 newton over 2 kilogram is equal to 10 kilogram meter per second jechuudha newtonin 10 kilogram meter per second square over 2 kilogram ta'a kilogramin bade 5 meter per second square ta'a jechuudha don't forget the unit of acceleration is meter per second square so the direction of acceleration is the same as the direction of force yeroo hunduma kallattiin acceleration kallattii force akka ta'e dagachuu hin qabaatana jechuun barbaada okay example lammaffaan akkasii a force 100 newton forcein 100 newton nu kenname force humna jechuudha acts on a certain object and accelerates it is by 2 meter per second square humna ta'e tokkotti forcein apply ta'e maalin accelerate godhe 2 meter per second sochoose jechuudha maal gaafatamne what is mass ammo mass gaafatamne jechuudha okay the given is force and acceleration and the required is mass so the solution is derived from the second Newton's law that means force is equal to mass times acceleration and we can calculate that mass is equal to force over acceleration we calculate this and we have get 50 kilogram okay the third equation also says that what is the weight of body of mass kun immoo maal gaafate weight maalidha isiniin jedheera gravitational force dha jechuudha harkisa dachee humna harkisa dacheeti 10 kilograamii maasiin nu kennamee jira egaa maal gaafatamne sitti what is weight gaafatamne jechuudha the given is mass 10 kilogram the weight is required and the solution is calculated look like this kana maal jenneerra the gravitational force or W is equal to mg dha m keenya maasii nu kennamedha g keenya immoo gravitational force acceleration kana yoo hunduma digachuun qabdan jechuudha 9.80 barsiisaa yoo isinii kennuudha baate yeroo hunduma yeroo calculation hojjettan gravitational acceleration 9.80 akka ta'e dagatina sammuutti qabadha from this W or gravitational force is equal to mass times g jenne 98 newton arganna jechuudha okay inni kan biraan third law dha Newton's third law kan jedhu immoo hiika mataa isaa qaba innis inni immoo maal jedha have you ever pushed a wall on your table with your fingertip kana jechuun girgiddaa yookiin teebilii si fuuldura jiru tokko quba keetiin dhiibdee beektaa jedha dhiibdanii beektu quba keessaniin girgiddaa dhiibdanii beektu let you do it again in a class mee kilaasii keessatti illee irra deebi'aati waan kana yaalaa jedha what do you feel maal argitanii jedha maal argitan girgiddaa yoo dhiibdan quba keessaniin maal argitan I hope you have any answer gaaffii kanaaf deebii tokko qabdu jedhee yaada haa ta'u malee if you push a wall with your hand with some force
the wall push your hand back with the same force. Yeroo isin girgiddaa dhiibdan humna ta'e tokko yeroo girgiddaa dhiibdan girgiddaan sunis deebi'ee maal godha? Humnuma isin ittiin dhiibdan sanaan isin deebi'ee dhiibaa jechuudha. Okay? If you push the wall harder, yoommoo girgiddaa sana humna cimaadhaan dhiibdan the wall push you back with large force. Akkasuma girgiddaan sunis humnuma guddicha isin ittiin dhiibdan sanaan deebi'ee maal godha jechuudha? Isin dhiibaa jechuudha. Okay? You may feel pain in your hand. Kanaaf harka keessan irratti dhukkubbiin isinitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. This simple activity illustrate important general the principle of third law jechuudha. Konseptiin kun maal isinitti ibsuu barbaadeetanii? The concept of third law. Yaada third law sana ibsa jechuudha. Sochii fi mormii gochaa fi mormii gochaa isa jedhamu. Wanti tokko yeroo humna apply itti gootan innis qixuma sanaan humna deebisee akka inni apply godhu maal ibsa? This is third law ibsa jechuudha. Akkuma fakkeenya imeejii kana ilaala. Namni kun niwutoonii 100 konkolaataa kana dhiibaa jira. Konkolaataan kunis niwutoonii 100 deebisee maal godha? Namicha kana dhiibaa jechuudha. Gochaan tokko mormii mataasaa akka inni qabu Newton third law lafa kaa'aa jechuudha. In fact, the force with which you push the car is equal to in magnitude but opposite in direction. Kallattiin isaa gargaridha. Girgiddaa fakkeenyaaf kallattii isin itti dhiibdan irra faallaadha isin dhiibaa jechuudha. But the magnitude is the same. Hammisaa tokkodha garuu kallattiin isaa gargaridha jechuudha. Okay. So the key concept of the third law is the action and reaction force are equal in magnitude but opposite in direction and they act on different objects. Kana jechuun seerri gochaa fi mormiin gochaa hammi isaan ittiin wal dhiiban hammi isaanii tokkodha garuu kallattiin isaanii maalidha? Gargaridha jechuudha. Gargaridha jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf teebilii kana fudhadhaa. Teebilii kanarra blookiin tokko jira. Blookiin kun teebilii kana asii gadee dhiibaa. Teebiliin kun immoo blookii kana asii gadee dhiibaa jechuudha. Let us say F21 kani blookiin kun asii gadee kan inni ittiin dhiibu gravitational forceidhaani yookiin immoo ulfaatina isaatiin weightiidhaan. Weight is equal to mg dhaan gadi dhiiba jechuudha blookiin kun. Teebiliin kun immoo maaliin ofirraa dhiibaa? Normal forceidhaan ofirraa dhiibaa jechuudha. F2A1 jennee hamuggaasu. Let us say this one is F21 and this one is F12. So the action and the reaction forces are represented by F12 and F21. Kanaaf egaa action kan ta'e kamidha? Kan irratti apply ta'e boksiidha. Garuu teebiliin kun immoo reactionii ofirraa dhiibe waan ta'eef mormii gochaa sanaati jechuudha. Kanaaf egaa this force is equal to the weight of the block. If inni gara gadii kun egaa weightiidhaan wal qixadha fi downwardidha jechuudha direction isaa. Karaa biraa immoo the table exert F21. Teebiliin kun immoo F21dhaan ol dhiibaa. Haa ta'u malee kallattiin isaanii gargaridha. Directioniin isaanii gargaridha. F12 positive jechuudha. Isatu gadi dhiibaa waan ta'eef. F21 immoo teebilichi immoo gochii mormii gochaa sanaati waan ta'eef negative directionii ta'a jechuudha. Okay. Finally, we conclude by the forces of friction. Friction force. Friction force dhageessanii jedhee yaada kanaan dura. Friction forceini force rigataati. Force rigataati. Force rigataa yeroo jennu immoo when an object is in motion on a given rough surface lafa wal qixa hin taane yookiin immoo lafa wal caccaalaa rough jenna yookiin immoo lafa shaakattaa tokkorra yeroo deemu maaltu uumama? Resistance qabaata jechuudha. Resistance wanti sun surface sanarra akka hin deemne humni dhorku jira jechuudha. Humni dhorku sun friction force jennaani jechuudha. Such resistance is called force of friction. Then frictional force. Frictional force in yeroo hundumaa kan inni uumamu lafa surface isaa yookiin immoo objectii surface isaa maal ta'e irratti rough yookiin immoo kan mucaataa hin taane irrattidha jechuudha.
force of friction are very important in our everyday lives. Jireenya keenya keessatti humni frictionii yookiin immoo humni rigataa kun barbaachisaadha jechuudha. Osoo riganni hin jiru ta'e miilli keenya lafa hin qabatu, akkasuma konkolaataan lafa hin qabatu, objectiin kamiyyuu walirra mucucaataa jechuudha. Kanaaf friction forces are important in the human being life. They allow us to walk, run and also others. Akkuma konkolaataa kanas keessatti argitan dhoqqeedhaan maal ta'ee jira, qabamee jira, mucucaata jechuudha. Gommaan asirratti maal ta'a, ofiisaa irra deebi'ee naanna'a. Wanti gommaa kana qabu hin jiru. Waan hin qabneef dhoqqee kana keessaa bahuudhaaf ni rakkata jechuudha. Kanaaf frictioniin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaan haalli taa'umsa friction force, normal force fi gravitational force kana fakkaata. Fakkeenyaaf wanti tokko gara kanatti deemaa jira yoo ta'e, gara mirgaatti deemaa jira yoo ta'e, yeroo hundumaa friction forcein opposite isaati jechuudha. Directioniin isaa opposite isaati. Normal forcein immoo surface inni ittiin waan irra deemu sana tuqu perpendicular isaati jechuudha. Normal forcein area surface sana tuqu sanaan perpendicular'idha. Gravitational forcein immoo qaama inni irra socho'u sanatti asii gadee baheetu jechuudha kan inni jiraatu. The magnitude of friction force depends on the value of normal force, okay, on the nature of contacting surface. Kanaaf normal force fi contacting force irrattidha jechuudha friction forcein kan inni hundaa'u. Yeroo baay'ee egaa in general friction force is larger between rough surface and smooth surface. Kanaaf friction forcein kan inni guddatu yookiin immoo hammisaa kan inni guddatu wanta wal caccaalu yookiin rough kan ta'e irrattidha jechuudha. Smooth force surface irratti yeroo baay'ee friction force is approximately 0 jenneetu jechuudha kan inni fudhannu. The force friction is directly proportional to normal force jechuudha. Normal forcein increase ta'a yoo ta'e frictional forceinis increase ta'a jechuudha. Egaan friction forcein bakka lamatti qoodama. Inni tokko staticidha, inni kan biraa immoo kineticidha jechuudha. Yeroo hundumaa kana yaadatti qabadha. Friction force is divided into two types. That is static friction and kinetic friction. Frictionii static kan jennu, it is a kind of friction that exists between two surfaces in contact when an object tends to slide over the other without moving. Fakkeenyaaf qaamni tokko osoo hin socho'in bakkuma jirutti bakkuma sanarra sosocho'a yoo ta'e it is static friction jenna. Haa ta'uyyuu malee kinetic frictioniin immoo it is a friction between two contacting surfaces when one of the slider over the other. Inni tokko isa tokkorra yeroo socho'u. Kinetic jechuun mataansaa sochii jechuudha. Static jechuun dhaabbataa jechuudha. Kanaaf kinetic frictioniin yeroo qaamni tokko qaama isa biraarra gochaa sochii geessisu frictioniin uumamu sun kinetic friction jennaanii jechuudha. Yeroo hundumaa static friction is greater than the kinetic frictionidha jechuudha. Okay? Egaan kana fakkaataa barumsi keenya har'aati. Egaan barumsa keenya har'aa keessatti kan nuti baranne waa'ee forceiti. Forcein egaa maal akka ta'e, gravitational forcein maal akka ta'e, seerri sochii Newton sadan maal akka ta'an detailii ilaallee jirra. Seera inertia, akkasuma seerri sochii lammaffaa immoo the acceleration is directly proportional to the force jenne, akkasuma seerri sochii sadaffaa immoo action and reactionidha. Akkuma humni tokko wanta tokko irratti apply ta'u, akkasuma immoo reaction forcein immoo feedbackii kennee fi resist akka godhu ilaallee turre. Akkasuma frictioniin immoo bakka lamatti akka inni qoodamu, staticii fi kinetic frictionii jedhamanii bakka lamatti akka qoodaman ilaallee turre. Viidiyoo koo subscribe, share akka gootan abdii guddaan qaba. Gaaffii yaada yoo qabattan naaf barreessaa. Kanarraan kanaaf immoo nagaa koon isinitti dhaama. Yeroo